kallattiidhaan ispeeshaalistoota yuutuubii argattanii karaa isin haasofsiistan yuutuubiin seetingii qabatee dhufeera jechuudha. Gemini AI waliin ta'uudhaan kan hojjetu jechuudha. Afaan barbaaddaniin gaafachuu dandeessu. Kan nama ajaa'ibu immoo isa kanadha. Kunis immoo ajaa'iba. Yuutuuberootaaf egaa rakkoon baay'eedhuma furamaa jira. Egaa ji'a kana keessa yuutuubiin seetingoota baay'ee barbaachisoo fi haalaan dinqisiisoo ta'an ja'a qabatee akka dhufe isinitti meera deddeebi'e. Har'a immoo egaa kan waliin ilaallu Ask Studio gara seetingii jedhamuuti. Seetingii Ask Studio jedhamu kana keessatti maal akka isin fayyadamuu dandeessan haala salphaa ta'e sitti hima. Egaa kanaan dura akkuma beekamu wanni tokko yuutuubii irratti yoo dogoggora nu jalaa uume yookaan immoo gaaffii kamiin yuutuubii wajjin kan wal qabatu yoo qabaanne qaamota garaa garaa bira deemuudhaan namoota beekan bira deemuudhaan yeroo nuyi gaafannu yeroo nuyi baay'ee rakkannu nu mudataa ture argaas ture jechuudha. Amma egaa kun hundumtuu hafeera kallattiidhaan ispeeshaalistoota yuutuubii argattanii karaa isin haasofsiistan yuutuubiin seetingii qabatee dhufeera jechuudha. Kunis immoo Gemini AI dhaan kan fayyadamu isaan ijji waliin ta'uudhaan kan hojjetu jechuudha. Kanaafuu asuma yuutuubii istiidiyoo keessatti kallattiidhaan yuutuubii ispeeshaalistoota wajjin haasa'uu karaa isin dandeessan seetingii uumeera jechuudha. So kun egaa oduu baay'ee dinqisiisaaf oduu baay'ee jaallatamaadha yuutuuberootaa fi dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa salphaadhumatti akkamitti akka fayyadamtan immoo isin agarsiisa jechuudha. Egaa maal gootu yuutuubii istiidiyoo kompiitara keessaniin bantu warri kompiitara hin qabne immoo bilbilaan warri fayyadamtan immoo karaa kiroomii qofa fayyadamtu jechuudha. Karaa kiroomiidhaa diskitooppii saayitiitti deebisuudhaan yuutuubii istiidiyoo keessan bantu kana deddeebinee waliin ilaalirra ta'a waan ta'eef baay'ee salphaadha. Viidiyoo koo gara biraa irratti illee isin barsiisa akkamitti akka jijjiirtanii mallattoo dootti gararraa jirtu sana tuquudhaan gara gadiitti gadi buuftanii diskitooppii saayit jettuuni kiroomii keessa eega seentanii booda jechuudha. So eega seenne booda kunoo haala wal fakkaataadhaan istiidiyoon keenya akkeetti akka eega nu baname booda gararraa kanarraa iddoo kanarra laa kunoo Ask Studio seetingiin jettu jirti ishee kilik gootu. Ishee akkuma isin kilik gootaniin Ask Something isiniin jedha. Iddoo kanatti gaaffii barbaaddan waan kanaan dura isin rakkise waan chaanaliin keessan keessa jiru hundumaa gaafachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti waan feetan barreessanii akkuma isin gaafattaniin gara maalitti isin fudhata? Gara ispeeshaalistoota yuutuubiitti isin fudhata jechuudha. Kanaafuu gaaffiin keessan hammuma cimaa deemuun waan gaaffii keessan ijji wal ilaallatu gara ispeeshaalistii qaama dhimmisaa ilaallatu wal isin quunnamsiisa jechuudha. Kanaafuu kallattiidhaan asitti waan feetan hin gaafattu. Iddoo kanatti sendiin jirti. Asumatti sendi jettu jechuudha. Kanaafuu gaaffii keessaniif ariitiidhaan deebii isinii kennu. Kan isinirraa eegamu gaafachuu qofadha. Kun immoo waan isin ajaa'ibu afaan barbaaddaniin gaafachuu dandeessu. Kan nama ajaa'ibu immoo isa kanadha. Afaan Ingiliffaa hin danda'u jechuun isinirraa eegamu. Afaan barbaaddaniin yoo gaafattan isinii deebisa jechuudha. Afaan keessaniin afaan Oromoo Amaariffaan afaan biyya keenya kamiin iyyuu fayyadamu jechuudha. Afaan Googilii irratti reejisteer ta'e jechuudha. Kanaafuu seetingoota dinqisiisoo yuutuubiin qabatee dhufe keessaa kun isa tokkodha jechuudha. Itti fayyadama. Egaa kan gammaatti isinii jin ture addamuudha. Chaanaalii kana jalaa seetingoota haaraa yuutuubiin qabatee dhufuu fi akkasumas immoo wantoota haaraa fi teekinooloojii wajjin wal laallatan hundumaa kan ittiin argattan chaanaalii keenyadha jechuudha. Kanaafuu yeroo gara biraan argachuu barbaaddanii sabskiraayib godhaatii hordoftoota keenya ta'aa isiniin jennaa galatoomaa.